Kitaaba Jawaar barreessee fi haasaa waltajjii hawaasaa irratti inni tibbana taasisaa jiru siyaasaa Itoophiyaa keessatti bir'annaa uumeera. Kitaaba isaa irratti qeeqni adda addaa dhiyaataa yommuu jiru mul'ata. Gama Oromootiin Jawaar ammas deebi'ee siyaasa keessatti hirmaannaa gochuunsaa ija shakkii fi ija gaariidhaan ilaalamaa jira. Dogoggoroota ammaan dura karaa Jawaar hojjetaman bu'uura godhachuudhaan namoonni siyaasaa hedduun sochii isaa tibbanaa ija shakkiidhaan ilaalaa jiru. Oromoonni hirmaannaa siyaasaa baay'ee hin qabnee fi kanneen adeemsa Jawaaritti amanan garuu deeggarsaa fi gammachuu agarsiisaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa jala bultii kitaabichi maxxanfamee raabsamuuf jedhurraa eegalee Jawaar irratti mormii ifa ta'e geggeessuu eegale. Mormii kanas haga miidiyaa mootummaa Faanaa Broadcasting Corporate irratti dookumentarii qopheessanii balaaleffatanitti ga'aniiru. Faallaa kanaatiin sochiin Jawaar tibbanaa habashoota irraa mormii baay'ee hin mudanne. Ta'us garuu hayyoonni Amaaraa sochii isaa kana ija shakkiitiin ilaalaa jiru. Tibba kana hayyoota Habashaa keessaa Dr. Yoonaas Birruu kitaaba Jawaarii fi adeemsa siyaasaa Jawaar keessa darbee as ga'e irratti barruu tokko qopheessee maxxanseera. Barruu kana keessatti bara 2009 irraa kaasee ejjennoowwan Jawaar qabaachaa ture ragaa adda addaadhaan deeggaruudhaan dhiyeessuu yaaleera. Ejjennoo Jawaar inni amma qabatee socho'aa jiru ejjennoo Jawaar isa dhugaa akka ta'ee fi kan deeggaramu ta'uu kan kaasu barruun kun ta'us shakkii fi gaaffii adda addaa of keessatti qabateera. Jawaar tokkicha keessatti Jawaar laman argaa jedha Dr. Yoonaas. Kunis ilaalcha siyaasaa Jawaar ittiin deemaa turerraa ka'uudhaan Jawaariif eenyummaa lama akka kenne dubbata. Eenyummaa Jawaar kana lamaanis Jawaar isa dhugaa fi Jawaar Oromummaa waaqessu jechuudhaan ibse. Dr. Yoonaas akka ibsutti Jawaar yeroo torba ilaalcha isaa jijjiirrateera. Ejjennoon siyaasaa Jawaar inni jalqabaa ifee kan mul'ate bara 2009 ture. Innis barruunni adda bilisummaa Oromoo qeeqee barreessedha. Barruu sanaan OLF has been damaged beyond repair jedhee barreesse. Barruu sana irratti hundaa'uudhaan habashoonni adda bilisummaa Oromoof ilaalcha gaarii hin qabne Jawaariin akka malee jajanii ol kaasan. Dr. Yoonaas barruu isaa tibbanaa kanaan Jawaar isa dhugaa jechuudhaan kan ibse ejjennoo Jawaar bara 2009 qabatee adda bilisummaa Oromoo ittiin balaaleffate sana akka ta'e ibseera. Yeroo sana Jawaar adda bilisummaa Oromoo qeeqee barreessuu isaatiin namoota Oromummaa leellisan waliin akka wal dhabu ta'uusaa barruun Dr. Yoonaas kun ni eera. Akkuma qophii keenya darbe keessatti ilaalle barruu sana barreessuu isaatiin Jawaar mooraa qabsoo Oromoo keessatti komiin irratti ka'ee namoonni naannoo isaa turan isa oodanii duulli ololaa guddaanis irratti deemsifamuu Jawaar kitaaba isaa keessatti barreesseera. Barruun sun akka Jawaar Oromoota biratti qeeqamu taasisullee mooraa Habashaa keessatti gammachuu uumeera. Oromoon Itoophiyaa ta'e tokko mul'ateeraa jedhanii Jawaariin leellisan. Yeroo kanatti dhaabbilee hawaasaa fi siyaasaa habashootaa waliin hariiroo gaarii uummate barruulee qorannoo adda addaa waltajjii isaan irratti dhiyeessaa tureera. Haalli kun Oromoo biratti fudhatama isa dhabsiisuu kan hubate Jawaar bara 2014 ayam Oromoo First jechuudhaan gara mooraa Oromootti deebi'e. Dr. Yoonaas barruu tibbana maxxansan keessatti Jawaar yeroo jalqabaatiif ilaalcha siyaasaa isaa jijjiirratee gara eenyummaa Oromummaatti kan dabalame yeroo kana ta'uu kaasu. Jawaar isa dhugaarraa gara Jawaar Oromummaatti jijjiirame jedha. Dr. Yoonaas ejjennoo dhaabbataa dhabuu Jawaar kan ittiin kaasan keessaa inni biraan Jawaar Itoophiyaan waggaa 150 dura hin jirtu jedhee kan jedhudha. Kana garuu kan jedhu Jawaar otoo hin taane galmee seenaati. Itoophiyaa kan jedhamtu bara Minilik keessa jaarraa 19ffaa keessa akka ijaaramte isa dura kan ture mootota Abisiiniyaa kaaba Itoophiyaa ammaatti wal bitaa turan akka ta'e seenaatu hima. Dr. Yoonaas garuu Itoophiyaan erga uumamtee waggaa 150 kan hin guunne ta'uu akka waan Jawaar seenessaa uumeetti ibsuuf yaale. Kun jibba Oromoof qabaniin seenaa saba Oromoo ukkaamsuuf yaalii habashoonni waggoota dheeraaf taasisaa turan irraa kan maddedha. Itoophiyaan humnaan Oromootti kan fe'amte ta'uun argannoo Jawaar yookiin seenessa inni uume otoo hin taane seenaa dhiigaan barreeffame kan madaa fi godaannisa abboota keenyaarraa hubannedha. Jawaar dhimma kanaaf qeeqamuu yookiin balaaleffatamuu hin qabu ture. Kun seenaa waloo Oromoon qabuu fi waloodhaan himatudha. Dr. Yoonaas barruu kanaan Oromummaan akka waan falaasama Profeesar Asaffaa Jaallataa ta'eetti himuuf yaala. Oromummaa kan uume isa akka ta'e irra deddeebiidhaan ibsuu yaala. Profeesar Asaffaan mata duree Oromummaa jedhu fudhatanii bara 1997 kitaaba barreessan. Kitaaba isaanii kanaan Oromoon habashootaan cabee kolonii Itoophiyaa jala akka seenee aadaan, afaan, amantaan, dhugeeffannaan, duudhaan walumaa gala eenyummaan isaa sarbamee hacuuccaa jalatti akka kufe Oromoon sirna bulchiinsaa mataasaa qabaataa akka ture saba of danda'aa fi saba guddaa akka ta'e bal'inaan barreessan. Kitaaba Profeesar Asaffaa Jaallataa kana dura kitaabonni hedduun kan eenyummaa Oromoo ibsan firaa fi alagaadhaan barreeffamaniiru. Hayyoonni Habashaa garuu Oromummaa akka Profeesar Asaffaan uumeetti ilaalu. Kunis wallaalummaarraa otoo hin taane jibbinsa Oromoof qabaniin cinatti
Piroofeesar Asaffaan guddummaa Oromoo agarsiisanii gara jabeenyaa fi hammeenya Habashaa ifatti waan barreessaniif ta'uu mala. Dr. Yoonaas Oromummaa kana akka ilaalcha amantiitti hubatu. Garuu Oromummaan amantaa ol akka ta'e waan hubatan hin fakkaatu. Oromummaan amantaa ol waan ta'eef Oromoon amantii adda addaa utuu hordofuu sababa Oromummaa isaatiin tokkummaa jabaa qabaate gosaa fi hidda tokko lakkaawwatee waliin socho'a. Sababa Oromummaan isaa amantiidhaa ol ta'eef hogganoonni qabsoo Oromoo amantiidhaan addan baanuu jedhanii waliin dhumanii boolla tokkotti awwaalamuu isaanii Dr. Yoonaas waan dubbisan yookiin waan dhagahan hin fakkaatu. Sababa Oromummaan amantiidhaan ol ta'eef hogganoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa albee tokkoon korma qalanii waliin soorachuu isaanii Dr. Yoonaas waan dhagahan hin fakkaatu. Hayyoonni Habashaa diinummaan isaan Oromoof qaban daangaa darbuusaa kan ittiin beekamu tokko Oromummaan akka seenessa namni tokko jaarraa 20ffaa keessa uumee fakkeessanii dhiyeessuu isaaniiti. Jawaar haala ittiin hoggana Oromoo ta'uu herrega hojjetate bara 2013 keessa gara Oromummaatti akka deebi'e kaasa hayyuun Habashaa kun. Bara 2013 hanga bara 2018tti Jawaar mooraa Oromummaa keessa ture. Bara 2018 garuu Itoophiyaa haaromsinee ijaarraa maqaa jedhuun ofirra garagalee ejjennoo isaa bara 2009 qabatee turetti akka deebi'e barruun Dr. Yoonaas kun ni eera. Jawaar duraan Oromoon kolonii Itoophiyaa jala jira. Itoophiyaan humnaan Oromootti fe'amte. Itoophiyaan diigamtee bifa haaraatiin ijaaramuu qabdii jedhee amanaa kan ture. Bara 2018 garuu Itoophiyaa haaromsuutti deebi'ee jedha. Bara 2020 amma yeroon kan keenya hireen Itoophiyaa harka keenya jira. Oromoon carraa kana of dabarsuu hin qabu jechuudhaan ejjennoo qabatee itti fufee haga hidhamee ba'uutti turuusaa barruun kun ni yaadachiisa. Erga hidhamee ba'ee booda bara 2023 ammoo siyaasni sabaa kan Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru biyyattii balleessaa akka jiru sababa siyaasa sabummaa kanaan saboonni hunduu miidhamoo akka ta'an ibsuusaa barruun kun eereera. Qabxii kanarratti hayyoonni Habashaa Jawaariin jajuutti yeroo deebi'anidha. Siyaasa sabummaa waan jibbaniif Jawaar siyaasa sabummaa balaaleffatee jedhanii isa jajan. Garuu Jawaar hagamillee ilaalcha siyaasaa isaa jijjiirrataa oolu siyaasa sabummaa geggeessuu hin faallessine. Habashoonni garuu hawwii isaanii waan ta'eef utuu namni siyaasaa hunduu ijaarsa siyaasa sabummaa dhiisee siyaasa Itoophiyummaa geggeessee fedhu. Akkuma beekamu erga hidhaarraa ba'ee Jawaar ejjennoo isaa haaromsee haala kana durarra jabaa ta'een Itoophiyaa haaromsuuf hojjetaa akka jiru himaa jira. Itoophiyaan hin jirtu yoo ta'e Oromoonis jiraachuu hin danda'u kan jedhurra ga'ee namni biraas ejjennoo isaa kana akka fudhatu dhiibbaa gochaa jira. Itoophiyummaa fudhachuun dirqama akka ta'e ibsaa jira. Keessumaa haala amma jirtuun osoo namni Oromoo ta'e muummicha ministeeraa ta'ee jiru Itoophiyaan jiguun Oromoof balaa akka ta'etti fudhateera. Oromiyaan Itoophiyaarraa adda baatee jiraachuu akka hin dandeenye yeroo himu mul'ata. Ejjennoon Jawaar kun waan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa faallaa ta'edha. Jawaar ejjennoo isaa kanaan heera Itoophiyaas mirga lammiileen akka addunyaatti qabanis faallessaa jira. Sabni hiree isaa akka murteeffatu otoo hin taane dirqama Itoophiyaa ta'uu akka qaban dirqisiisaa jira jechuun ni danda'ama. Itoophiyummaa fudhachuu malee filannoo biraa hin qabnu jechaa jira. Itoophiyaa diigumsarraa baraaruu qabna yoo waliin taane Itoophiyaa hin baraarru ta'e waliin baduuf deemnaa kan jedhu ejjennoo Jawaar yeroo ammaa calaqqisiisaa jirudha. Ejjennoo Jawaar kana Habashoonni akka gaariitti deeggaru. Keessumaayyuu caaseffamni heera biyyaa fooyyeffamuu akka qabu ilaalchi siyaasa sabummaa Itoophiyaa diigaa akka jiru ibsuuf yaaluun isaa daran akka Habashoonni isa deeggaran taasisaa jira. Garuu haala ammaan duraa irraa ka'uudhaan amantaa irraa dhabanii rakkatu. Jawaaris nama ejjennoon isaa dhaabbataadhaan beekame deeggaruufis ta'e mormuuf namaaf mijatu miti. Namoonni kaleessa isa deeggaran har'a isa balaaleffatu, kanneen kaleessa isa balaaleffatan har'a isa faarsu. Kunis ejjennoo jijjiiramaa qabaachuu isaarraa kan maddedha. Jawaar yeroo waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa keessa ture hiriira Washington DC'tti taasisan irratti dhaadannoo yommuu dhageessisu Itoophiyaa out of Oromiyaa jedhee ture. Kun haga har'aatti mooraa Habashaarraa taatee Jawaar irratti qeeqa deemsisudha. Miidiyaaleen mootummaallee bara wayyaanes ammas dhaadannoo kana eeruudhaan akka waan Jawaar Itoophiyaa diiguuf hojjetutti dookumentarii adda addaa irratti hojjetu. Waggoota dheeraa booda garuu Jawaar kitaaba isaa hin gaabbuu jedhu keessatti dhaadannoon sun dogoggoraan akka dhageessifame ejjennoo Jawaar akka hin taane ibseera. Yeroo sanatti waraanni mootummaa Itoophiyaa Somaaliyaa seenee waan jiruuf dhalattoonni Somaaliyaa biyya alaa jiran waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa seenuusaa waan mormaniif dhalattoota Somaaliyaa sana deeggaruuf jecha dhaadannoo Itoophiyaa out of Somaaliyaa jedhu hiriira sana irratti qabatamee dhiyaatee ture. Jawaar dhaadannoo kana dubbisee utuu sagalee dhageessisu namni dhaadannoo sana qabatee jiru ija isaa duraan waan maqeef namni biraan kan Oromiyaa jedhu qabatee waan itti mul'ateef akka tasaa utuu hin beekin Itoophiyaa out of Oromiyaa jedhee akka sagalee baase ibseera.
Battaluma sanas dogoggora kana sirreeffatee dhaadannoo itti fufuusaa ibsee jira. Habashoonni garuu ammallee yaada Jawaar kanatti amanuu dhiisanii dhaadannoo sana wabii godhatanii Jawaariin qeeqaa jiru. Sababa kanaafis hayyuun Habashaa Dr. Yoonaas kun barruu isaa keessatti Jawaar Riyaalist or Itoophiyaanist indi Jawaar Oromummaa jedhee Jawaariin bakka lamatti qoodee ibse. Dr. Yoonaas jibba guddaa inni Oromoof qabu kan mul'isu rakkoo Itoophiyaan amma keessa seenteef sababa kan ta'e seenessa seenaa Oromummaatii jedha. Waa'ee seenaa aanolee kaasa. Seenaan harma muraa aanolee seenessa sobaan uumamedha jechuudhaan falma. Aanoleetti loltoonni Minilik ilmaan Oromoo nama kumoota kurnaniin lakkaa'aman akka fixan, harkaa fi harma akka muran, seenaan afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis Ingiliishiinis afaan biraatiinis barreeffamee kaa'ameera. Hayyoonni Habashaa garuu seenaa namoonni isaaniillee ragaa ba'an kana amanuu hin barbaadan. Badii Oromoo irratti raawwatameef gaafatamummaa fudhachuu waan hin barbaanneef seenaa aanolee haaluu barbaadu. Seenaa kana yoo barbaadan seenessa sobaa Tasfaayee Gabra'aab uumedha jedhanii gadi xiqqeessuu yaalu. Yoo barbaadan seenessa Addi Bilisummaa Oromoo uumedha jedhu. Yoo fedhan seenessa Asaffaa Jaallataa uumedha jedhanii falmu. Dr. Yoonaas dargaggoonni Oromoo umuriin isaanii waggaa 45 gadi ta'e seenessa sobaa Addi Bilisummaa Oromoo uume qabatanii ittiin burjaaja'uu jechuudhaan ibsa. Addi Bilisummaa Oromoo cunqursaa mootonni Habashaa Oromoo irratti raawwatan barsiise. Seenaa sobaa dabtaroonni Habashaa barreessan gatii dhabsiise. Eenyummaa Oromoo isa dhugaa biyya isaa aadaa fi afaan isaa barsiise. Eenyummaa hacuucame kana deebisuufis qabsoo roga hundaa geggeesse. Hidhannoo kaasee loleeraa, barruulee adda addaa qopheessee gaaddisa mukaa jalatti seenaa saba Oromoo dhaloota barsiiseera. Waldaa qorannoo Oromoo yookiin oosaa ijaaruudhaan seenaa sobaa qajeelcheera. Addi Bilisummaa Oromoo boquu Oromoo kan Habashoonni gadi qaban waan ol qabeef Habashoota biratti jibbama. Har'a dhaloonni seenaa sobaa dabtaraan Habashaa maqaa amantii fi seenaan fakkeessee barsiisu dhaggeeffatu hin jiru. Habashoonni Jawaariin yommuu jajanii fi yommuu deeggaran waan irraa eegan qabu. Innis daba mootonni isaanii Oromoo irratti raawwatan kan seenaan galmeessee lafa kaa'ee Jawaar dhageettii qabu fayyadamee akka sammuu dhalootaa keessaa haqudha. Fakkeenyaaf Minilik ilmaan Oromoo miliyoona 5 ol fixuusaa, harmaa fi harka muruusaa, eenyummaa Oromummaa hacuucuusaa kan seenaarraa baranne seenessa sobaa akka ta'e Jawaar akka dubbatu barbaadu. Yaada kana qabaachuu isaanii barruu Dr. Yoonaas kanarraa hubachuun ni danda'ama. Haala amma jiruun muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'uuf Jawaar Abiyyi caalaa filatamaa ta'uu kan eeru Dr. Yoonaas kanaafis deeggarsa gochuun filatamaa ta'uu kaasee deeggarsi taasifamuu kan qabuuf garuu Jawaar yoo Oromummaa leellisuu dhiisee qalbii guutuudhaan Itoophiyummaa fudhatedha. Kana qofa osoo hin taane ilaalcha Oromoota Oromummaa leellisanii jijjiiruu akka qabu akeeka. Namni beekumsa hagamillee yoo qabaate eenyummaa Oromummaa qabatee Itoophiyaa geggeessuu akka hin qabne ejjennoo Habashootaa ta'uusaa barruun kun ni hubachiisa. Yoo kan isa deeggaru qeerroo ta'e, yoo abbaan lubbuusaa yookiin nafsa abbaatiinsaa Asaffaa Jaallataafaa ta'e maaliif isa deeggarraa jedha Dr. Yoonaas. Dr. Yoonaas akka waan Jawaar ilaalcha Profeesar Asaffaa Jaallataa qabatee deemuutti haa hubatuyyuu malee ilaalcha siyaasaatiin Profeesar Asaffaa fi Jawaar waliin siman. Jawaar mooraa Itoophiyaa keessa, Profeesar Asaffaan mooraa Oromiyaa keessa jiru. Kun ilaalcha walirraa fagoodha. Garuu Habashoonni akka waliigalaatti jibba Oromoo waan qabaniif jallaa fi qajeelaa Oromoo walumatti abaaraa fi balaaleffataa oolu. Kitaabni Jawaarii fi sochiin isaatiif banaa nama hedduu irri barraa kaaseera. Innis ejjennoo jabaataa kan falmiif banaa ta'e qabatee waan dhiyaate fakkaata. Ammaan dura Jawaar waltajjii mormii yaadaa irratti yommuu mul'atu hin argamu. Yeroo baay'ee waltajjii ajandaa isaa irratti gurguratu qofa irratti dhiyaataa ture. Amma garuu marii fi falmiif qophaa'aa akka ta'e himeera. Kitaaba isaa irratti qeeqaa fi yaadonni adda addaas dhiyaataa jiru. Hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a.